قال جولي دبي في سعودي دبي دين حارة دبي يبدو كوفوي اللي حقكما صدق سجل جبتني كناف كم تجعله أركي مجلسا ودون تهيني بوندي إسا بوندي جتشوني كإسا كي سجلوا سنة مجلس نبائي قتيني سادة بليجرا قالي أكمي مالي فكنت غافي نموت هدوتي جتشودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان معركون وردفتوتا في كبجمتوتا بقى جرات هندي كيسنا من تفتنا نسولين قولين قالتوا ما سنين جرا أسمعنا موتيو سبسكرايب لايك شير ولي في قدا هرا سمونو هنا كامرمانين قبل أكانوا أشير كيسه ميجدو داربيفهم كنا في هردفتوتا في كبجمتوتا كيا نموتين هدون ون إفنتهين يفتوجرا وهي فكين يفمي تركي مجلسا يوبو فراش الرد ليسيفنو إنه تكو دبالي جرا قارو كسر الدبالي تركي مجلسا ودون تهيني بوندي إسا بوندي جتشوني كإسا كيسا قالوا سنة قالي باي ودده والراجي سنة هدو جتشودا نما قدسيسو كيسا سفيسان قرشين إسا دبلوان باي بيكوان حواسي سرفة مفتهي akkuma jechuun meeshummaa isaa tahee naagaluun dandeenye fakkeenya fi gatiin abbaan diidama hisaaba ji'a lama sadi dura abbaa 40 dalaysiisneen yookiin ammoo warri ji'a sadi ji'a jaha dura abbaa 40 bitatan gatii har'a warri abbaa tiknisa 20 bitataniin bitataa turanii fakkeenya fanamma mudannoo qaba majlisa nama lama irratti gatiin baay'ee waddade kametura jaattu jira teebili waliin nabaasu didanii san qofa osoo hin tahin jechuudha erga ol kahee meeshaa dura fuudhee taraa qabatee taa'u fakkeenyaaf majlisni silaa jechuudha natti hin dabalu sababni inni natti dabalee fi carqii micaqtiin feetu dhabamee kana osoo isiin filattu bondidiin bitamee akka badaa dabalamee bakka qarshii hisaaba jechuudha gaafa san hisaaba 12,000 fi 500 13,000 fuudhee har'a hisaaba 15,000 fi meeqan jechuudha abbaan 40 15,000 fi wayii akkas 15,000 torbee tarte boondidiin tokkoffaan jechuudha kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yoo baay'isnee jenne gabaabamatti qarshii meeqa akka namni tokko miidhamuu danda'u asirraa hubachuu hin dandeenna itti aansuni firiijii namootiin hedduun firiijii gassaalaa jettanii nagaafata artan maashina uffatamee jiru akkasuma mootiyyuu maashina daabboo nu godhu oofin yookiin furuna isa jettanii sanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sadarkaa qaba fakkeenya fi ka dura jechuun ji'a jaha dura qarshii 12,000 amma qarshii gara 15,000 500 deeme kagaafa sana mootiyyuu 15,000 gara 19,000 deeme kagaafa san 17,000 gara 20,000 wayii deeme isinii galee maaliin gaafa sanis garagara ammallee garagara warri jettanii waan isin ajaa'ibaa irraa wanni hundi isaa sadarkaa qaba sa'aatiin an harka godhadhuun illee sadarkaa qaba wanni hundi jechuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkasitti akkanaa beeytan sirri barbaada gaafii adda addaa hedduu na gaafatti ijoolleen biyya galuu hedaa uffata ammaati gadi dhiifte jalabiibaaf abaayaa ka biyyaatti caalamu biyya arabaa kanatti oolaayinii irratti ijoollee dubaayitti fi su'uuditti ka sirri na gaafatan isinii galee ijoollee dubaayitti fi su'uuditti dubaayitti jalabiibni sun oolaayinii yoo hin binna jennu qarshii dinhaara dubaayii 100 fooyi illee hin jira haga 200 ka biyya keenyaa immoo haga 8,900 jettanii kanaaf kamtu caalaa warri jettanii fi isallee argee jira ijoolleen Saudi Arabiyaa irtullee haga riyaala 250 mishawarri birrii 50 mishawara jechuun beeytanii mishawara jechuun kaffaltii makiina namaaf fidanii birrii 50 riyaala 50 kan ittiin binnu riyaala 100 wayii ka taaksii maalii jedhanii waan akkasii waa hedduu natti himan haa ta'u hundumaafuyyuu
carqiin isaa garagaraa. Isa sana immoo ka Ijiptitti oomishamu yookiin Ijipti hodhituu fi ummatoonni dandeettii hodhaa qaban carqii rakishaa jechuudha bitanii hodhanii asitti illee hin hodhamaa. Inni sun asitti illee widdii miti. Diizaayinii namni diizaayin godhee hodhuu danda'u akka qarshii 5,000 inni hodha. Garuu inni Turkiin sadarkaa qaba. Abaayaalleen ka 9,000 jira, ka 13 jira, ka 17 jira, ka 18. Hai madaamii arabaa irratti iyyuu uffattu dhugaa dubbachuuf hin jiru jechuudha. Uffatan isaanii baay'ee babbareedaadha yookaan isin hin jedhu. Hedduu namatti tola. Qalbiin namaa itti boqotti itti raahessiti. Qilleensa jira argaa jirtanii kootii kiyyaa akkasii fi akkana godha. Haa ta'u hundumaafuyyuu kanaaf uffata maallaqa qabaannanii biyya bitachuu isinii caala. Achi galchitaniiyyuu hin gurguroo jettan hin gurguramu. Mudannoo kiyyamee tokko xiqqoo irraa isin haa himu. Maali yoo naan jettanii uffatoota jechuudha. Uffata daa'immanii kan nama guddaa kiyyallee baay'ee yeroo 2 moo 3 galchee yeroo achi jiru san jechuudha. Biyya arabaa yeroo ture. Uffata kana yogguu galchee jedhee namnis ka hin tura achillee kaargoo gara ji'a 3 ture achillee ho'a keessan tura. Achitti maal ta'a butute ufumaan jechuudha. Ufumaan wali qoophee wal ukkaamsee qilleensan arganne ukkaamamee uqanaa'ee hundi isaa moofaa ta'ee achirra baharayyoo galchite ji'a 1 fi guyyaa 20 mookkan ture. Ji'a 3 ka baharaan beeytaniin ture ji'a 3 akkas garuu ji'a 1 fi bulii 20tti naa galee erga galee jedhellee odoo hin banamini baay'ee ture. Gaafa banamee namaaf laatamu banamee hin uffadha jedhe hundi isaa fuuqanaayaa buukanaayee buukii beeytanii uffata baqa akkanatti akkana baqa jechuun nama dabbaru wayii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'een isaa jechuudha buukanaayee namnis ani gaafa san uffata bareedaa baay'ee bareedaadha. Ebaluuf jedhee bite. Ebaluun suni hundi isaa yoo shamarran ta'e qamisiin isaan uffatan ka 10,000, abaan isaan uffatan ka 10,000. Kan achi riyaala 150, riyaala 200, dinhaara 150, dinhaara 200 nan bite. Homa takka salbaacha. Tokkoffaa maal ta'e fuuqanaa'ee taa'e muufi ofiifuyyuu. Lammaffaa faashinni tare jiddu manachitti bitee agaa walirra baay'isee ergu eegas illee jumruuka yookiin kaargoo ture achillee bahee hagan qoodutti ture faashinni tare faashina wanni jedhamu achitti hin jiru ta'a. Amma ijoolleen xiqqoo akkasittuu tiktook irra argaa jirti. Kanaaf wallaahi dhugaa rabbii yoo natti mijattan kakadhee wannan isinitti himu ijoolleen teennaa warri uffata shar'ii uffattanis tahee warri amantii biraa qabdanii uffanni biyyuma keessantu isinii caalaa achitti hin bitinaa. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee jedhee jira. Gaafa kaanii kan namoonni saalfatanii sirraan fuudhanii hin uffatan dhugaa isa aniyyuu hin uffadhu amma isinii galee dhugaa qaban isaan. Kanaaf namaafis hin tahu siifillee hin tahu. Alhamdulillah yoo galte yookaan qal'attaa yookaan furdattaa ana moo qal'anne lakan hamdu shukran. Akka qal'adhu sin jiru. Warri qal'inna kiyya hawwanii namootiin jechuu akka kufiinsa kiyya hawwan hin yaadinaa jedhaan asumaan koomantii itti barreessaa hordoftoota kiyya ni jira baay'eetu jira. Kanaaf yookaan furdattaa sittiin ta'u yookaan qal'attaa sittiin ta'u hin gurgura itti yoo doobaasti bakka salphaaja namnummaan fudhatu hin jiru. Isinitti deebi'a. Dhiifama hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan nu ajajanne akka nu ajajannetti dhufnee saniif deebisiifne. Kanaaf hin gurguramne fakkeenyaaf wallaahi alaaziim madaabaraa lamaa jechuun nama rakkataa keessaa waan lubbuu qabu qofa kenne akkasi kataa'utu kargaa beeytanii kargaa godhannee ittiin walawwalanna. Isinii galee akkamitti akka binnee hin beeytanii akkamitti akka hojjannee hin beeytanii bittanii asii fiddanii asii kargaa godhachuu irra dhiiftanii birrii sana mootuyyuu
والله العظيم فتأتش الشم بتتنا ستوك قفة بتتني تنجراجو سنين أنا كي يججو أكنا ما أرجتي دندامي أرجيت الكوت أكنا ما جريني بيلماني جراتيت أكنا ما يرو أما جرو الرجروت أكنا ما أرجتني وأنا هما في غاري نما دندامت أكنا ما tolaa fi bada addaan beekutti isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dubbiin baay'atee fi fardatti hin fe'anii waan baay'ee wal keessa isin jalaa oofe manatti viidiyoo waraabuun haala natti hin tolle sanumaaf viidiyoo isinii waraabe. Inshaallah asumaan laayik sheer waliif gochuun koomantiidhaan yaada bareedaa naa barreessaa isiniin jedha. Video biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii laayik sheer waliif godhaa isin jaaladha isin kabajaa isiniin jedha.